Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota seeraa haqaa fi diimokiraasii qajeelcha olaanaa tajaajila fayyaa poolisii federaalaa fi biiroo qorannaa yakkaa daawwateera. Biiroon qorannaa yakkaa poolisii federaalaa kanaan dura qabiinsa mirga namoomaa shakkamtoota karaa mirga heera mootummaa faallesseen qabaa ture fooyyessuuf hojii jijjiiramaa teekinooloojiin deeggarame raawwachuun isaa ibsameera. Walitti qabduun koree dhaabbichaa Aadde Tsaggeennet Mangistuu qabiinsa mirga namoomaa shakkamtootaa dabalatee hojiileen jijjiiramaa dhaabbileen lamaan raawwachaa jiran kan jajjabeeffamu ta'uu himanii rakkoon hanqina qorichaa fi meeshaalee tajaajila yaalaa dhimma hiikamuu qabuudha jedhaniiru. ይሄ ተቋም ትልቅ ተቋም ሆኖ ሲያበቃ ሲቲ ስካን የላቸውም። dhaabbanni kun dhaabbata guddaa ta'ee utuu jiru siiti iskaanii hin qabu akkasumas MRI hin qabu. kanas galteewwan akkasii qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun ariitiin meeshaaleen kunneen akka seenuuf taasisuudha. Dhaabbileen qorichootaa fi meeshaalee yaalaa dhaabbataaf dhiheessan ariitiin xiyyeeffannoo kennuun dhaabbanni kun dhaabbata guddaa waan ta'eef akkasumas dhaabbata raayyaan keenya itti yaalamu waan ta'eef haalli inni meeshaalee barbaachisoo ta'an kana ittiin galchuuf mijachuun irra jira. Biiroon qorannaa yakkaa poolisii federaalaa dhaabbata qorannaa akka biyyaatti jiru jijjiiruuf hojiilee yeroo gabaabaa keessatti raawwate kan dinqisiifate koreen dhaabbii kun yeroon turtii namoota yakkaan shakkamanii dheeressuu itti yaadamuu akka qabu hubachiisan. አንዳንድ ተጠርጣሪዎች በተባለው ጊዜ shakkamtoonni tokko tokko yeroo jedhametti yeroo isaan itti mana murtiitti hin dhiyaanne jira. kunis sababoota hanqina ragaa fi sababoota adda addaatinidha. wantoonni akkasii hanga danda'ame ragaalee jiran walitti qabuun yeroo gabaabaa fi kaa'ame keessatti shakkamtoonni murtii argatanii gara mana sirreessatti akka geeffaman akka uumamu yaada kennineerra. Hoogganaan biiroo qorannaa yakkaa poolisii federaalaa itti aanaa koomishineraa Jeneraal Zalaaleen Mangistee dhimmoonni yeroo turtii dheeressuu waliin walqabatanii ka'an federaalaan ilaalamuu osoo qabaatanuu naannoleedhaan qabamanii yommuu gara federaalaatti dhufan kan uumamu ta'uu hubachiisaniiru. የፌዴራል ስልጣን ላይ የሚወድቁ ጉዳዮች ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ወይም ፌዴራል ፖሊስ እንደ ፌዴራል ፖሊስ እሱ ነው የሚመለከተው። dhimmoonni aangoo federaalaa jala jiran qo'annaa yakka poolisii federaalaa ilaallata. kanaaf naannoleen dhimmicha damee qorannoo yakkaa poolisii federaalaa naannawaa isaaniitti argamaniif dabarsuu qabu. al tokko tokko garuu naannoleen wantoota aangoon hin kennamneef irratti qorannoo eegaluun manni murtii dhimmichi isin hin laallatu yommuu jedhuun abbootiin dhimmaa erga achitti yeroo isaanii fixanii booda gara federaalaatti dabarsu. fakkeenyaaf namoonni lama naannoleerraa dhufan argee haasofsiises komii akkasii kaasaniiru. komiin isaanii kunis sirriidha. jalqabuma qaamota dhimmicha ilaallatutu qabachuu qaba. amma erga karaa keenyaan dhufanii komiin isaan kaasan hin jiru. Qabiinsa mirga namoomaa shakkamtootaa fooyyessuuf hojiilee jijjiiramaa raawwataman biirichi cimsee akka itti fufus itti aanaan koomishinerichaa mirkaneessaniiru.